Mana jaalatu jira. Jee meefi isaan dura tasgabbeessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kanaatu hundi keessan salaamtaan xiqqeetoonni rakaati laga barakattaa murteessin hageessu isiniin jechaadha. Kun har'aan tana kennaan akkamirra jira. Haadha mana isaa dasiidhaan adda bahee jira. Isinillee biraa deemtee jiratti. Jettanii gartee warri halaala teessanii fiidiyoodhaan daawwachaa turtanii yaadalleedhaan achi rakkachuu didanii rabbiin ka alhamdulillahi lafinan dhiifne kunoo bareedduu tana ta'isii caaltuu harkadheetiin jira. Ta'a akkasiiti ammaan tanaa walii gallee jiranaaf isin har'aa kunoo mana kiyya wajjin tattaa'u jirra. Isinilleen ka rabbiin hiree isii haa tolchuu fi deemte. Anis gamanumaan du'aa kanaa gootaniin fedhaa hireetii rabbinaaf haa tolchuu. Harkadheetiin jira. Malotu bi channel leen qabdi channel haaraa amma eegaltee jira. Sanumaanuu kaati fuula daawwattoota keenyaa dura jirra. Maliyaatiin akka kunaanis jaaladheetiin jira. Hordoftoonni illee kaawwatii kennaan maalirra jira jechuun jiranii. Akka mislaati jaalatti naaf qabdu. Asumaan kaati. Isin kan deebine taate. Akkoo qabdu. Adi rakati isinis kuttee kaawwan siiti hojii kuttee jirti beekte. Ittiin deebitu. Hin deebitu kaati adda baanee kaati hedduu takka hokkora keessa waliin turreeti isinillee deemte beekte. Isiisa maalirra walitti erga. Naaf isiin kaati akkanumatti oduu namaatiin deemti kaati jetteedhaatu kaati naaf isii adda baase beekte. Sanirraa kaanis kaa hedduu takka si jaaladheetiin jira beekte. Ati hoo akkam silaati kaa namni gaa hordoftoonni illee haadha ga'uufis hin jechuu jira beekadhu. Mari dia rakon kabu kaisi nak kata kau baca anak kata uji jiran insyaallah rakon kabu. Ayah. Mana leru bayi cita. Insyaallah rakon kabu ni jujur. Kesin itu lalu makan jeta. Kesin kenal makan. Kesin kali. Gak kenal dia kami kata sisi mundur doan bene ada rumah juga dia sudah ada. Dia cuma dia tadi orang putih. Nama akamu gitu. San surah isi tu namanya kesim bersih surah sih nggak sih kabarnya seperti saya berarti kani alat tiwali dunia file musaklan aku jadi sudah bertahan. Tenangin dia surah silena kersista, silena rajita. Iya. Apa tu silena rajita? Abshir. Kalas dah fuldura belum kucian awak. Aku no isinillee kaatiin maloo nakna jirte inshaallah tikaati waan jaalati yagaati akka qabdu mul'isaa jirti asuma keessatti anillee hedduu takkaan jaaladhee jira isiidhi tamaan kana waan ati jetti hunduniin godha manallee sirraa hin qayyara inshaallah san fuula duratti dhufnu agarra jechuu gadeeti gamanumaanuu ati kaanamni keessanillee bakka tanafaa keessa yookaan jiraatu taatu magaalaa kana keessa akkam injifti gulleenti sana keessa jira. Nama kanallee jira. Ayya. Amanduri hedduu akkuma kanatti illee naa dhufe. Ayya. Garuu bakka kanatti naa jiru amanduri irra jirre waan ta'eef. Ayya. Adeera kiyya fa'aa jira. Warra keenya san dhayiteetuma haa akkuma aadaa Oromoo qabnutti. Ayya. Akkuma waa'ee diin Islaam qabnutti. Ayya. Harma diin irra nafoota inshaallah rabbi jedhu. Abshir sarrakkoon qabu siin fuudha atummaan kaadee siitaanan waan biraa harkoon jirtu beekte. Akkasitti kaatee duraan kaate kanaa dhufeettu sanoo akka mislaamaa irratti addaafta. Anumaa dhufeeni jaartiillee qabu qommaati jaartiillee baastee bittaa dhufuma isaa naan ta'e gosa amalli isaanii naafa. Ayya. Akkasiin naa dhufee osoo hojii qabaa jiru irratti naafaa maal jiraa kalaas waa'ee naafaa kana nuti dhalaan irraa hanaa inni waan ta'eef. Ayya. Hayi naafu kan sodaadheetumaan irraa dhiise ture. Osoo heerumin akkamitti beekte naafaa sa'ee. Anumatti naafa gisee teenyee hojii qabaanii akka tasaa namni na bira dhufee na salaamina mootummaa si bira dhufaa. Osoo sin fuudhin. Osuma na fuudhin namni maal si biraa godhaa. Telefoonna yoo galle namni maasarratti walaa. Marataa dhufee. Waan duutee arraabyoon itti dhufe boruuf akka isaan ta'eeti irraa dhiise sana. Gaarii obboleessi kan jettu kuni ijoollee gandaati moo obboleessi muka kan? Adeera abbaa kiyyaa jira. Obboleessi abbaa keetii jira. Hayyee kaataata kaatee san achumaanii akkasitti dhahinee eegoona kaasan sila ati gaana dura lafa tolchuu qabda ture beekadhoo kaateen akka maddaqee jechuu dura. Amma ni himaaf gaatu maanta naan keessatti dhaqeen nama na jaalatu jira. Jee himee fi isaan dura tasgabbeessa. Warra kan nyaamtuun qaban.
Akkuma karaa bahee daandeettee karaa shari'aarra nafana warri keenyaan tun qabu. Akkaatummaa wal nu barsiise kaatessa rakkoon qabatummaa fi annaafeetu wal barraa rakkoon qabu sannaanaatu dhaqee agarteemi haala jirutti mata dhagahee bu'aa jalqabaa waan agartee haaranatti hin taane haati isaanis dhageessisuu maaliin dhufte akkanaan jaanii gaafiinatti hin heddummaanne akkanaati nama akkanaa jettee haati yoggaa ati lafa tolchite ansi duubaa yoo inni dhufe akkasitti tolchi jechuumaafis hin jechuu jiraabee. Saakalaan fayyadu gaadha sannaas dura dhaqee tasgabbeessa waa'ee warra keenyaa amma shiisummaa natti hin deebina. Ta'isiidhaa rakkoon qabdu ta'isiidhaa dhiise adda fixannee deemte adda fixannee tolaanillee kaate hanga namatti kadhatullee kadhadheetin ture jechi namaa kun badaadha haasoo namaa kan dhiisii jeetillee hedduu takkaan gorsu ture nama gorsa namaatis fudhatu miti turtii hedduu mataa jabaatti waan ta'eef akkasitti isin dadhabeetiin kaate har'aan tana kaate adda baanee isinillee kaate waan qabdu gurrattee deemtee jirti beekte. Eega deemta kaate isin hundee bitu qaananni eega kaawwaltidee addaan bahee kaawwalitti deebi'uu waan jiru waan taatu. Saniifoo inshallah kaata isiidhaa kaayeetiitti dhufnuu agarta kaate yooniin ka isii deemtaa garuu karaa kiyyaannaa ga'ee jira haa deemtu. Akkasitti kaate isin waan deebiirra jirtu nama agartee naaf inni walii buuna jira magaalaa kana keessatti hedduu takka miidhaa hedduu nu jidduu jira. Sanuu hayyamuma kiyyaa malee kaatee achi ooltee galtee maal dhayitee jee gaafannaa kaatee gartee meenaan jennaan kawaayee isiidhaa siif tuttuquudhaaf deema. Maal dhayitee naan bagaan dhaqee naafatu dhaba qabna maal jettee sanirrattiin akalaas gaa'ee jaartiin qaalii jaarsaan qabne kaatee akkuma biyya teessanitti jaartiin jaarsaan bultii mire. Akka shari'aatti illee jaartiin qaalii jaarsaatiin. Akka balada jettakaate Oromoo shimbirroon biyya afaan dubbatti nuti naannoo teenyatti qaalii jaarsaa qabdi jaartiin biyya teessanitti akkasuma mire. Akkasitti kaate waan je'een diduu irratti jaartiin qaalii jaarsaa hin qabne jaartii namaaf hin taatuti jeetiin akkasitti addaan baanee deemte isin inshallah kaate ta'e isiisanii. Kana jiruun bareedu malee dhalaan. Haramu Bana asobe gatilleen ka kana kai sa womo baratte chu fedeti. Sala. Amal dala kun ka to komi. Walda. Akkasitti haadiyati amma tagarte gandaatille kana duras kebbisite akkasitti kan dhufuna godhu qabdan sinja. Waan kebbisanii ma keessa rakanya. Ayyo. Warra kanya amtu qaban. Warra kanya amtu qaban. Naqee balanii mire haala. Sikee balanaa kan seenaani. Atum anumaa fi ati walii taanaan bariisaan naqee baluu rakkoon qabdu akkamiin siifin taamilikit. Sirriiwwan naadhaata. Khalaas gaa'ee bakkas taatee tiimnaan isaan anuma qeebalanii hangasuma qofa lafana dura hojjeta. Rakkoon qabu isin jechuu fedheeti gaatee inshaallaati taanis kaatamanaatiif tana jettan jajjattuu isin wajji dirra jechuu fedheeti sirraa hin jijjiira akka gaariitti. Ifi sodaatiin mataa ol qabatu. Tameeshaa si aadidha gadiin haraaf yoo hin fedheeti. Meeshaa isii sumaaf jinarraa baasa. Abshir. Uffatu harkuu meeshaa siisan isiin fakkaatti. Tameeshaadha tameeshaa isii irra rakkatti tameeshaa anaatu ala guuraa fi. Jaartiin beektaa gaata booda irreen afaan beektaan ka duraarra. Hayyee. Saniifuu amma isiillee harkuu hin danda'u suuraa isiillee harkuu hin danda'u meeshaa isiillee harkuu hin danda'u. Yoo isiin jiraatte qaalita boodaati ittiin hafta malee isiin hin jirtu eenyu ittiin hafta reema. Rabbi natti hin deebisine. Rabbi sitti hin deebisine. Inshaallah akkasitti karaa bareedaa na godhe dunnee ofirraa babbareechina. Abshiraa sarrakkoon qabu taata kaatee akkasitti kaatee adeera keessatti dhayittee kaatee waan kanatti tana dura lafa tolchitaa gwaatti dhaqa akkuma agartee kallattumaan warra keessan irratti abbaa keessatti bilbilee inni kaasuu godhu jechuu fedheeti. Wal fuunammaan tana yeroo gabaabaa keessatti gaa'ela uumne sin jechuu fedheeti ani immaan tana beekadhu masaanuudhaan qabaa adda hedduu ala kanaa qabaa. Sanii fi yeroo gabaabtuu keessatti bultii ijaaruun barbaada. Naam. San maashaallah dhaqeen warra keenya tasgabbeessa. Akkaan dhagee warri waan tanti jaalatan ma jaalataan dhagee. Amma annaa taa'ennaa warri keenya soboo hamtuun qaban. Iseen laaluu hamtuun qaban. Hamtuun qabanii. Dhayneetuma kalaas nama siitoo fide gochaan jiranii. Kun maashaallah rabbiin walitti nu fide. Akkasuma karaa khayrii irratti argamtu rabbi haa godhe. Abshir ni dhumteeti atummaan gartee qabnaa waan takkan sodaatin. Beekamaadha tun. Beekamaan jaartu mataa sanii hin dandeenye malee. Khalaas manallee bifka isiin hin beekne nuuf reeyse. Isiin horii rogaadhi maan harkattu nuuf aan heerumtu. Sangaa hiree isii rabbiatu kenneetuma haadha. Bireettuudha isin.
isimu waa bareedin illee qabdu kaasiyuu hanga kanan bareeddu bareeddu yoo taate beekadhu dhalaan sana harree qabu bureeru meefinja hayrumtee fedhe beekadhu tana mila deemu dubbii qaba malee ana mala deemu gaasi akka deemeeta jila deemu atummaan qomana dawannaa namis wajjin jira si qabeete nyira jalan deemne seenutti abshir taakasiiti qaate asumaanuu qaate garteeme jarri gartee duraannaa dhufaa jettu sun ijoollee gandaati moo warrumaas keessatti wal bartan warrumaas keessatti adda bifattarree haala toluu danda'a duuba isaan sanii humni naafaa jette haan akkamitti addaan beeka kaa wal qorachuun gaariidhaati akkuma ati na qorattee waan hundi siin gidutti anis qorachuun fedha jechuu fedha. Saagalaamni keetillaanii kagandaa isaan firummaa dhooli qabna. Saniifuu nama firaa kana laalan taatu jaanii bultiin giseen dhabboo nama firaatiin yoo wali dhufuun firaa wal dhaba jaanii halaas nama firaati salmaama firraa dhiisa nama gandaasa. Hambasan qabadhee hambasan giseen yeroo waliin ichi deemnee argu amalli isaa naa galuu dide bas. Saniifin bikka raatarraa sodaatan bichattanii dhani. Hiriyaa lama hin jirtu jee. Firraa akkasii waldin. Hiriyan takkatti moo namaati? Takkatti moo namaati. Haati akka dhageetti haati kaatan ijoollee neerunee suuraan dhageetti beekte. Neerunee. Duraa beekte. Inshaallah haanillee rabbiin nasiibana tolchee jira. Rabbiin gartee haati yaada muraada keenya rabbiin waa guutu. Inshaallah. Ani hedduu xiqqaan si jaaladhee beekadhu haa'unnee irraa. Anis akkasumatti. Haasan taanaan kaati beekadhu walitti akka khilaafni jiru jechuu fedheeti. Asumaanuu kaatee hordoftootaa fi kabajamtoota kennaatu dhaamsi kiyya. Haadha mana kiyyaa duraanii dasii waldiddaa teenyaa quba qabdanii maaliif zabana ammaa kana waa hedduudhaa jira isiin illee gartee amala isiisanii wajjin harka na balleessitee maqaa hamaa naa buusurraa nagayaan mataa addaan qabannee anis bultii tiyyaa yoon nasiiba kiyya mokkoradde hoo jechuudhaatoo karaas garana na fide achumaanoo kaayaanis isiin illeen hiree isii rabbiyaa tolchuu fi jee haga manumaan dhaamsaanis qabus ibsachuun barbaada. Warreettan yeroo duraa ajjalatti koomentii jalaan kannaan nama akkana jettanii koomentii aaran irraa qabdanis naa barreessaa turtanii jira. Achumaanuu ammaasuu gartanii gammachuu tiyyaaf koomentii anaaf barreessuu jira. Yaadni namaa kun garagara waan ta'eef akkuma bifaati. Akkasitti ani arraan tana garteen osoo isinillee intala dhalaatiin intala Oromooti osoo harkin nan badiin nagayaan naaf isin addaan bahuu ta'an sanirratti hedduutu kan gammachuu natti dhagahama. Sanumaafuu garteen isin warri inni maaliif kana godhaa ture ejjettanii na qabattanis hin jirtanii yoo akka nama tokkotti fira dhaabbannee akka dubbannu taate intalti dhalaadhaa qaalii jaarsaa qabdi akka naannoo teenyaatti egaa xabiyaan namaatu adda adda ta'uu dandeessi biyya qaalii jaarsaa qabdi hedduu takka qaalii kiyya dhaga'uu didurraa kan san hunda wal dhibaa turre deebitee mana hamzee akkuma isin quba qabdannaaf hamzeen diina baalagaaraadhaa hedduu takka miidhaan jabduun gidduu jirti waan ta'eef halee achi oolte deebitee guyyaa kaleessaa yeroon ishiirraa dhaga'uu haasawaa ichiisan naa kaaftee turte anilleen viidiyoo isii fiidunii waliin maxxansan arkeetin ture. Viidiyoo sanarratti hedduutu akka maqaa kiyyaallee dhadha'uu turanii maaliif anis achumaan isii tana agarteen dhawee waa godhee booda maqaan kiyyaallee nabadee asii fi Oromoo bal'oo guutuu addunyaa irra jirtu biratti illee maqaan nabadee maqaan kiyyaallee na tuqamuu irra jeeti kan karaa nagayaatiin naafisiin madaa addaan qabannan sanumaafuu asumaan dhaamsiin isiniif dhaamuu barbaadu hanganuma koomentii jalaan yaada keessan akka naaf barreessitanii isin gaafadha dhiifama wajjin yaada keessan koomentii jalaan naaf barreessaadha asumaan viidiyoo tana guutuu ishii daawwadhaadha. Chaayinaala kana subscribe like share godhuudhaan walitti dabarsaadha. Wanni akkanaa kun hedduu takka barnoota namaaf taate jeetiin abdaddaa isinilleen waan jaarsi waan fedhallee yoo ta'e jaartiin qaalii jaarsaa qabaachuun aaduma Oromootiin fakkaatti yoon hin dogoggorellee saniifuu
Gamanumaan dhiifama isin jechuun fedhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waan kaan viidiyoo biraa qabadhee isiniif deebi'utti nagaan turaan hordofaa isiniin jaa galatooma.